fedhii fuuchuu qaba taanaan abadan hin dhorgu. Fuudhis hin jedhu fuudhinis hin jedhu. Fuudhe taanaanis wanti na lolchiisu hin jiru. Hagan danda'e nan gaffa'aa jiru. Hagan danda'e jireenya gaffa'ee nan jiraadha. Yoon dadhabee nan dhiisa. Malee mirga isaa dhiibuu ajajuu hin danda'u. Warra komentii naa arrabsanu rakkoo miti. Naa arrabsanu yoo na arrabsanis natti hin dhagahamu. Maaliif natti hin dhagahamne nan laallatu. Jireenya koo yoo ta'e alhamdulillah ho'ifadheen jiraataa jiraan. Gammadee jechuudha. Keessan jira jiraanya. Gara birii keessa osoo hin seenin isin martinuu abdiin sabboonaa faayoo marti keessanuu yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti wal arrabsina. Shamarris shamaran arrabsatti. Anka dhiiraa nan aarsu. Wallaahi shamaruma ta'e nan aarsaani. Ani biyya kiyya keessaa bahee namni tokko yoo waanaan jedhe amma ani ijoollee akka dhalattuutitti ani dhalattuu Baaleeti. Mucattiin Baalee takka kaatee yoo nama sanii waa jette ani shimqinqi jedhaani. Wallaahi aziim dhugumaaf isiniin jedhu keessattuu shamarrummaa kiyya isiisan irratti ilaala jechuu. Bakka anillee eega shamara ta'e akkuma isiitti ilaata na dhukkuba. Wanti ilmi namaa hin argine hin jiru. Yoo gaaf tokko gaddite duubaan gammachuu jira. Gammachuu argite gaddan dhabdu ilma namaati. Ilma namaa erga taate wanti ati keessan dabarre hin jiru. Masanaakiliin ati keessan dabarre hin jiru. Wanti an adaraa isiniin jedhu shamarran marti keessanuu nama dulloomtu akkas taate heerumte baate ayyoliin teenna akkoodhan teenna bar heerumanii hiikanillee hin heerumanii. Kun haarayaa miti. Dande. Namni barumsa qabu ijoolleen yeroo baay'ee waan akkanaa kana fayyadamanii waan tokko siimuu dhiifamaaf. Fakkeenyaaf deemanii as deemanii achi deemanii kana janajjananii sana dhiisanii sana janajjananii haraamaan dhiira 10 jijjiiranii akka dingilitti of ilaalu. Maaliif beektaa? Waan deemanii halaalaan nikaa hidhatanii eerumanii hin hiikamneef jecha akka durbaatti of ilaalanii inni rimtee inni kamte namaan jedhu. Anoo alhamdulillah rabbil alamin dhugaadha faaditti heerumeera hiikameera. Reediitti mudeebisee heerumee hin nikaa hidhameera. Halaalaanan heerume malee deemee sagaagalee kanas qabee gadhiisee sanas qabee gadhiisee sanas qabee gadhiisee akka dingilitti of ilaalee miti. Isin warri as deemtanii achi deemtanii achi deemtanii achi deemtanii achi deemtanii dhiira 10 wajjin yoo jiraattanis isin akka dingilitti of ilaaltu bakka. Maaliif waan nikaa hidhatamtanii hin hiikamneef jecha. Waan mana dhiiraa dhaxxanii halaalaan nikaadhaan heerumtanii hin hiikamneef jecha qofa akka durbaatti of ilaaltu bakka. Isin akka qulqulluutti of ilaaltu. No, badiirra kan jiru isin of sirreessaa. Badiirra kan jiru isin dhaqaa heerumaa mokkora hiree keessan haga rabbiin waliif isin qoodeen jiraattu baay'isawii minaanii bishaanii kun riskiidha. Rabbitu minaanii bishaan kan kee nama sana bira kaa'ee halaalaan itti si heerumsiisee haga si jiraachisa. Dhaqaa mokkora yoo isiniif ta'e ahla wasaalin haga dhumaa wajjin jiraadha. Yoo isinii ta'uu dide immoo yoo hireen keessan dhume rabbiin biraa dhufnaan wanti deebisu hin jiru waan ta'eef waluma hiiktu. Gaafa waliiktan halaalaan heerumtanii baatanii kun rakkoo hin qabu. Zinaan dalagne rabbiin biraa jibbamaa hin jirtu. Nama biraa jibbamaa hin jirtu. Ati ilmoo namaa taatee zaatni kan kee wanti sirraa hirratu hin jiru qaama keerraa jismii keerraa jechuudha. Ati nama kabajaa qabduudha. Heerumanii hiikamtu dubartiin halaalaan heerumtee hiikamte wallaahi warabbal kaabaa kabajaa qabdi. Warra 9 dhaqee akka durbaatti of ilaalurra. Warra 50 janajjanurra jechuudha. Warra kana bira dhaqee zinaa godhee sana biras dhaqee zinaa godhee sana biras dhaqee zinaa godhee waan hin heeruminiif qofa waan dhaqee nikaa hin hidhataminiif qofa akka durbaatti of ilaala. Akka qulqulluutti of ilaala. Ani hin heerumnee bakka. Shorommaxee as fiigee achi fiigee kanas sanas waliin dhahee fixee ka'een macarrashaarra dhaqee nikaa hidhamee heeruma jedhee kan yaadutu jira. No, badiirra kan jirtu si ijoollummaa keetiin deemi heerumi. Yoo siif ta'e ahla wasaalan hin jiraata jiru kan kee haga rabbiin siif qoode. Yoo siin taane yoo inuma hiikamta rabbiin biraa dhufnaan riskiidha waan ta'eef riskiin kee dhumnaan inuma hiikamta. Gaafa hiikamte dhaabattee naftu jireenyi itti fufa. Jireenyi itti fufa kan rabbiin siif qoode ammas dhufee yoo waliif taate
yoo karoora keessan tokko ta'e yoo kaayyoon keessan tokko ta'e yoo wanni si hundi si walii isin galche hin heerumta ammas. Garuu gaafa heerumtu ka duraanii caala jabaattee ka duraanii caala qaramtee gobazii taatee jireenya bartee rakkina bartee waan walla mololchiisu bartee ajaaf gaarii bartee heerumta waan ta'eef bultii kan keessa irratti qabattee jiraatta. Akkattame kana wanta hubannoof muuxannoo irraa argatta jechuudha. Jireenya keerraa kana. Sirriidha. Takkitti beekanii ilmi namaa kun naaf waltallee garuu ilmi namaa kun namni tokko hin namaaf nama ta'eef dubbata malee waan dubbatu beeku wanta jedhuuf. Waalaikum assalam. Minuuti qabadhaa suuta dabareedhaan dubbadhaa. Sagaleen kan keessa abboona affanamee jira xiqqoo. Ammoo dhagaama sagaleen keessa. Affanamee jira xiqqoo siyaas bayyisa. Beekaa ilmi namaa kun baay'inatti calliseetumaan waa'ee namaa haasaa malee waa'ee ofii as deebi'ee hin beeku. Yaadeetni waa ammaalirra jira adeemsa jira. Hanqaqamne namaan jedhee ofirra galchee namaan hin jedhu. Ilmi namaa wanta barbaade namaan jedha. Garuu kanneen haaf osoo inni naafu osoo gamana dha'u osoo gamana of dha'u lafaan fuur abbaan bakka yaada fi galmaan gaata. Jechi namaatiif gochi nama karaa nama hin deemtu yoomuu isaanii namaa jechuudha. Deebi'ee immoo namni. Barsa boona waan akkamna jette kana irratti waan haadha manaatiif waan abbaa manaa rabbitu harka keessaa qaba malee ilma namaatii miti. Kafuudhaaf heeruma carraadha. Carraa keeti. Otoo hin heerumin illee akkasitti rabbi si kaa'uu danda'a. Garuu ammoo bakka rabbi si dhaabe malee hin dhaabattu. Gaafa ani ijoollummaa kiyyaan heerumee dhiirsa kiyyaa yoo waliin ta'in nikaa abbaan kiyya yoo narraa buuse akkasumatti du'uu qabaan hin heerumu saalaa miti. Lammaffaa heerumee lammaffaan illee yoo naan ta'in hiikuu hin danda'a. Kabiriititti illee heerumuu danda'a. Ilma namaati kaan ilma namaa numarti kennayyuu tokkocha ilma namaatiin jechuun kana ammoo rabbitu uume waan rabbi uume waa waliin jechuun haraama guyyaa qiyaamaa itti gaafatama namni sun jechuudha. Bultii namaa keessa galuun wallaahi adiim guyyaa qiyaamaa rabbitti nama gaafata. Rabbitu harka keessaa qaba bultii. Shamarri ammootuyyuu heerumtee hiiteellee heerumteellee hiitee heerumteellee hiikuun yoo bultiin sun itti qabdii bar halaalaan heerumtee halaalaan hiikamu mabti isiiti. Amma miidiyaan kun dhufee miidiyaan kun akkana ol nu baasee mataa gannu qabachiisaa jira malee dur biyya keessatti haadha teennaayyuu miti. Haati haadhalii teennaa akkooleen teennayyuu jiruu kana keessa hin taran. Hin heeruman hin hiikaman. Abbootiin teenna 3 4 5 fuuti. Kuni haarawaa akka waan ajaa'ibaatitti maa waliin waa jedha namni. Kanatu nama godha. Keessattuu ijoolleen shamaraa. Keessattuyyuu ijoolleen shamaraa boru mana kee seena jechuun wanti akkanaa kun. Dubbiin keetti kun dhiiga diinummaatiif hinaaffatti malee horiidhuu bakka ta'eef ciisaa jette laallatee bakka ta'uuf laallatee ciisa jette abboonni kenna yoo maal. Namaaf namni asii ciisaa bakka kanas ciisaa marraamee morma nama qabee gamas namni nama masakuu miti dhaloonni namaa qubeen jiran namaa kun jechuudha. Waan isaaf ta'u murteeffatee waa'ee ofii itti tarkaanfachuu danda'a. Dhiiras ta'u shamaras ta'u. Kaayyoo ofii irratti namni hin du'a. Kaayyoo ofii irratti itti dabara. Garuu immoo warri sargii dhooftee, gamana dhooftee, dullatti, sharmu isiinuyyuu waan isiin hojjettu ta'a. Dullatti sharmuudha namaan jettu saalfattu intalli shamaraa yoo hojjettu barbaade. Namni akkas jettu sun barta bultii hin qabne ta jiruu hin argine ta ilmi irraa hin baane. Wallaahi wabillaahi rabbal izzatti kakadhe. Irra caaliin ijoolleen shamaraa asirratti shamaraa waa jettan nama jiruu akkasii qabu. Ka hin heerumin, ka ilmi sirraa hin bahin, ka jiruu gadadoo keessa jiraattu. Keessattuu ijoolleen shamaraa biyya Arabaa. Waa Araba keessan laalladhaa. Rabbii keessanillee sodaadhaa ofirratti illee jechaadha. Bultii namaa keessa hin galinaa. Rabbitu harka keessaa qaba waan ta'eef. Gaafa nikaan hidhamu, gaafa nikaan hiikamu jedhan ardiif samii socho'a jedhan namni hin argu malee. Ardiin tun hin sochooteedhaan gaafa nikaan hiikamu. Wallaahi. Kanaafuyyuu bultii namaa keessa galuu haa dhiifnu jecha badaa namni namaan jedhu sun dammoo jecha san waan ofii beekuu fi jechaadha yaanni kan. Faayoo dubbadha. Gosa ijoollee shamarraniitiif qabuani. Shamarran obboleeyyan hin qabna haati kennalleen shamarran irraa ammoo waan hin taane
himmalu deebi'ee sagaleen kee fagoo jira caaltu. Caaltuudhaan kan dubbatu. ilaalcha gadaantummaa fi ilaalcha jechoota hin taane jedhaniitiin waan hin taane jedhurra gara jireenya ofiitti ofatu bahe. Heerumanii boon immoo hiree rabbi. Ilmi namaa dhiirti illee fuudhee gadhiisuun waanuma dur jiraati. Kunni har'a hin baane waan dur irraa dhufe. Deebi'eetiniin immoo siidulleen abbaan fedhe si harraftu abbaan fedhe waan fedhaa jedhu ati bakka isaanii olitti waan argamteef sitti olii hidhatanii isa ollaa qabuu dadhabanii harree waan jette dhageesse eegandoo sardoon hin margin jette. Si ol dadhabanii si dhaqqabuu dadhabanii sitti iyyan. Sareen namatti yoo namni bira kitare sareen onnee hin qabne nama duuba nama jala duuba. Waan duttuuf achuma of duuba laalanii bira tare. Na arrabsanii barre sabboona waggaa tokko na arrabsu. Na arrabsanii hin gahuure biraan deebi'anu nuu dhiisnee jireenya keenya jiraataa jirra. Hin ifatanu. Bakka namni koo nama arrabsee ajandaa nama godhatee guyyaa 3 guyyaa 4 namarraa dubbatee osoo dubbii addan beekin dhugaadha osoo hin beekin haadha manaa saagatee ilmoo haadha manaa gidduu seentee akkana siitu dhaqee reedii akkas godhe waan itti fakkaate hunduu haasa'e guyyaa 2-3 reediin gadi ba'e deebisaa kenne. Asliin dubbii fuudhe dubbatame nuti dhiisne nagaa buufne jireenya keenyatti deebine tasgabboofne jireenya keenya lawwassaalan jennee walii gallee jiraachuu jalqabne. Mataa tokko ajandaa nama godhatanii taa'uu ka'uu nama dhawu yoo uummata miidiyaa irraa siif reedii nuyyuu qaata wal gadhiiftanii sila intaltummaan niitimmaan reedii taawwalaa sunuu haga ijoollee as jalan nama arrabsituu kana waa hin jenne isinmaan sunuyyuu jechuudha. Si hime barsi nuti nagaa jecha nama miidiyaa kanaatiif fi reediin silaa wajjaan deemtanii miti fudhatama waan hin qabneef jechaadha jechi warra miidiyaa. Sa'aatii 24 waggaa tokkoo miti waggaa 25 otoo waasiin jedhanii hagaati ilma argattee reedii waliin ilmaan 50 hortanitti jarri akkanuma haasayaa oolti. Ati garuu injifattee jecha namaa wallaahi laziim. Rakkoon jiru bari shamarran waa'ee reedii akkati dubbattee waa'ee jaartii reedii haadha firootillee waan dubbatu seetanii ufii jaalattee itti heerumuu rakkattee eeba doodoo bakkisiisan an ta'e jettee mataan dhukkubaa reedii nama tokko maal kana hunda fuudhamoo bar reedii nama tokko kan na arrabsu mucattimmaan haatummaan mucaattinuyyuu haati firootu Hakka jaraa kana hin dubbanne sira'aataan jecha ofii xumurattee jaarsarratti yaada ofii kennattee nagahaan deemte. Isiinuu dubbima kana iyyuu dhiifte. Namni ammoo maa akkanatti maraatee gubataadha barana kana ajaa'ibe. Ijoolleen jiruu ofii jiraataa jiraatan. Inde? Namni martuu carraa ofii jiraata. Mirga hin qabu waan mirga namaa dhiibudha kun mirga namummaa nama